email allee sirreeffachuu hin dandeetti waan isii barbaachisu guutuun guututti godhachuu hin dandeetti garuu nagaa walii kennuu qaba maqaa wal balleessuu hin qabu nama walirraa dhale ilmaan tun ammoo iyyuu nama ol deemu nama agartee bora viidiyoo kun dhageeffatu sigalee anillee waan fokkataa isiinillee waan fokkataa faamilii isii xiqqeessuu faamilii kiyya xiqqeessuu wal sharafa walii buusuun faayidaa nuun qabu waan kana gadhaabattee isiinillee of laaltee waan kanarraa gabaabattu ani karayyuu miidiyaa gubbatti illee himataan jiru na waamnaan dhufe malee an wanni akka isiin jettu hiriyoota xiyya keessaanillee maalillee jedhee mari'adhee dhufellee hin jiru warri isiin jettullee warrumaa sirra jiru hin mari'annilleedha homaallee namni waliin haasa'ullee hin jiru waan bultii xiyyaa ani haadhaaf abbaan xiyyayyuu akka namni jaarsummaan haalaaluu hin fedhan ofii kiyyaa laalladhee waliin jiraachuu barbaada. Wanni sun ammoo hin taane eega bakka sanni nu sochoone siigalee wal kabajnee kabajamaa jaalaluma kaleessaa jibbaa caala jaalala guddaa ka waliin dabarsine qabna. Rakkoo waliin dabarsine guddoo qabna bal'oo waliin dabarsinillee akkasumatti osoo qaban. Wantoota sayyaadataa namni waan takka takka of dura kaa'uu qaba malee maqa balleessaaf waan hin taane walirra kaa'ee maqaa wal xureessuun miidiyaa kanarratti namni faamilii qaba. Gosa qaba balbalarraa dhalate qaba. Osoma humni iyyuu kana oliyyuu aniyyuu humna baasee waan hin taane iyyuu ka godhu taate hawaasa kiyyaan gaatee namni nama natti dhiyaatu. Fakkeenyaaf Shee Abdusalaam nama akkanaati jedhee isinii himaa ture abbaa kiyya nama dhaloota abbaa kiyya wajjin biyya afarsee guddate ganda takka balbala takka nuti ardaa takka gosa takka akkana jedhee nama sanittuu na himatee nama narraa argachuu danda'u wantoota sanniin osoo hin godhin miidiyaa gubbatti iyyuu wanni kun ba'uun waan sirrii hin turre ammallee taanaan ammootu iyyuu ani waan barbaachisu guutuu waan an dura dhaabadhu hin jiru tiyyaa ammootu iyyuu an miidiyaa gubbaan dhaabadhu miidiyaa gubbatti illee hin dubbanne rabbii dukkana qabri yoo ka sodaatu taate miidiyaa gubbaa baatee waan hin taane laaquun hin barbaachisu haa dhiistu ilmaan isii yoo ka jaalatu taate yoo ilmaaniif ka yaaddu taate yoo dandeette ammootu iyyuu carraa naa kennitee ilmaan tiyya akka an dubbisu sa'aatii an dubbisuu barbaadutti na haa dubbisiif sin dubbisiisullee yoo jedhe ani tiktookii fi feesbuuka namaatiinuu ilmaan tiyya akkuma namni kamuu laalu ima laala rakkoo miti fayyama na haa qabaatan bakka jiraatanitti isaanummaan haa gammadanii jiraatan. Gammachuu ana caala ana biratti irraa argatanii irra haadha biratti argatantu isaanii guddoon siigalee ana ilmaan isii illee ilmaan isii irraa rabbi naa kenne rabbi waliin nuu kenne isii fi ilmaan tiyya gargara baasee illee jiraachisuu guyyaa takka illee yaadeen beeku hin barbaadullee siigalee yoo dandeette naa dubbisiiftu yoo danda'uu baatte haa dhiistu garuu nagaa walii haa kenninu. Galatoomi ulfaadhu hundi keessanuu warra asitti wal geessan ulfaadhaa sagantaa biraa wayitu jira. Walumaa gala siifuyyee waan uummanni jedhu bee dhageette karratti kaa'ee carraasii kenna. Karratti kaa'ee carraasii kenna. Atillee dhageette amaan atillee kabajamii hundi keessanuu warra asitti wal geessan kabajama. Akka mirga qixxee qabdanillee dhageette waan uummanni sitti dhaamatanillee dhageette yoo dandeenyullee hiriyyoonni isaa warri isatti dhiyaatu karaa keessaa akka as dhufu waliin sirreeffattan. Hin gaafannaa yoo dadhabame mootu akka atillee akkuma isaatti mirga qabdu dhageette karaa itti mirga keetiin falmattee ilmaan kee as keessaa itti baafattu si sirreessina akkasitti immoo uummata keetitti waan dhaamattu yoo jiraatte dubbadhu jechumaaf. Isanuu galatoomaadhaa ulfaadhaa silaamoo akka tasaanii beeytanii haadhaa miira keessa seenee sagalee isin ol kaasee ture na of kolchaa narrallee laalina. Kan inni imeeliin isii harka jira lakkoofsan harka jira malee imeeliin harka jiru hin jiru. Egaa ammoo dhimma nutti kennadhu nuti dhimma ilmaan keetii akkuma kalee si olii rakkanne ilmaan keellee tartiiba sii qabsiifne eganaan jettani. Ani rabbii gaditti obboleessi kiyyallee obboleeyyan kiyyallee haati abbaan illee isin waan ta'eef rabbii gaditti isiniin qaba. Amaanaa isinitti ta'ee ta'u asumarraan akka baataniin nan dagatina. Ani har'as borus kaleessas dhimma isaa miidiyaa irratti naasofne huyna kiyyaa ol ta'ee madaa kiyyaa akka hawaasni kiyya naa beekuufan gabbee haasa'e wanni an kana booda dhimma isaa haasa'u hin jiru. Badii isaallee khayrii isaallee duraanis hin haasoyne har'as ammoo wanni na haasoysiisu hin jiru dhimma ilmaaniitiin waan wal qabatuufan dhimma ilmaan waan ta'eefan haasa'e. Kanaafuu amaanaa rabbii dhimma ilmaan kiyyaa akkuma waadaa naa seentan bakka tokkotti naa qabsiisaa ulfaadhaa yoo akka tasaa ammoo isin mufachiise. Naaf kolchaa foonaa lillahi hedduu takkan isin gammadee isin qabaachuu kiyyaaf hedduun boonaa isinin jedha. Galatooma ulfaadhaa hayyee hundi keessan waan takka dubbatu barbaada. Dubbadhu.
Sifu wanni si quuqaa jiru haga ammaatitti kaane argaa jiru keessaa waa'ee imeeliiti. Waa'ee imeelii jala dhayaa. Imeelii rakkoon qabu achumaa warri ispoonsaraa imeelii haarawaa aadiitti godha. Waa'ee imeelii hinaasayina. Kana jala sarareessitti maanillee. Tatti aantu ta biraa maalidhaa? Ta keessaan mari'annu. Teessaan mari'annee hallii kenna. Hallii nuti isinii kenne kan ammoo fudhattanii akkaataa isinii ta'utti akkaataa nuu ta'utti sirreessinee waan adda gallu. Kana booda miidiyaa irrallee dhuftanii ofillee cinqinaa ilmaan teessanillee cinqinaa nullee cinqinaa. Kanuma wanni jiru. Taafte atilleen akka nu haasayaa jirtutti ilmaan teetiif haarsaa kafaluu barbaaddaa gammallee kafaltee jirti. Amaanilleen haga nutti himaa jirutti ilmaan tiyyaaf haarsaa kafala jedhee haarsaan kafaluu waanuma xiqqoodha. Wanni isin kana booda gootaniif hin jiru isinummaan walii sirreessitanii akkaataa hireen ilmaan teessanii isinii sirreessitu irratti nu bira dhaabannaan taafte salphaadhaa jechuu kadalagu faranjii. Kanuma assalaamu alaikum. Alaikum assalam. Thank you so much. Ulfaadha galatoma. Ummata kiyya qaaliif gaarii dhimma ilmaan keessanii irratti walgeettanii sa'a dheeraa fudhattanii ajirratti taaptaap koppilinkin koomentii gaggaarii walitti yaada itichuu barreessuu keessaniif galatoma hunduma caalaa amaanaa waan isinitti dhaamadhu warri siifuutti dhiyaattanis warri amaanitti dhiyaattanis karama ilmaan kanaas itti baafatan irratti tumsaa shayxaana biraa jidduu keessa hin naqina. Ana mana fakkeenyaaf ijoollee kana hunda caalaa itti dhiyaadha. Jalqaba hiriyyaan isaanii ana jalqaba. Jalqaba osoo isaan haga ammallee hiriyyaadha guyya tokko siifulleen ati akkana hin jenneeni ammallee guyya tokko waan akkana hin jenne isinii galee miti yeroo natti tole bakka hamtuu isaaniitti gadda isaanii wajjin qoodama yoo natti hin tolle immoo akkuma agarree bira tara isinii galee miti yoo dandeettan isinillee walitti dhiyaatan waan ilmaan isaanii kana fayyadu godha yoo dadhabdan immoo gaafa dadhabdan akkuma nama dhagannee suutumatti bira tara gaafa isinii toluu jira karaa kanaan hubadhaa. Hawwiin kenna ilmaan kana bakka gaariin ga'uudha bakka barumsa gaariitti argatan bakka waan hunda itti argatan ga'uudha waan ta'eef jidduu ijoollee kanaa seentanii maatii kanaa seentanii dubbii hin sharafina namni wal jaalatuun jira wal fuudhuun jira wal loluun jira araaramuun jira adda ba'uunis jira walitti deebi'uunis jira jechuudha ijoolleen kun ijoollee xiqqoole isaanuu ilmaan osoo fiiganii taphatanii kolfanii lolamanii hin quufin ilmaan argatanii ijoollummaatu daddarba bazii aangil tara du'an akkasumatti fudhaa warra nuu gadiiti jechuudha warra akka umrii kiyyaa kanaa gadi edaa kenna lammaffaa sadaffaa warra ta'anii karama kanaan fudhadhaa rabbi hamtuu jidduu jaraati haa kaasu yommuutu biyya jira jireenyi biyya baqaa kun biyya waggaa hedduu ture kaasitti deebuu wanni akka dhuunfatti isa dhooggu jiraate deebuu deemootu karama ittiin ijoolleen isaa kun as keessaa ittiin bayan irratti haa hojjannu amma waan guddaa gooneerra salphaadha jechuudha waan guddaa gooneerra salphaadha ispoonsara warri kanaadaa galatuumu godheefiira okee mootummaan kanaadaa gaddeebiseera waan xiqqoo shayxaanni wadhabsise kana maatiin isaallee isillee warri amaanis irra dhiyaata warri biyya keessa jirtan waan kana mucaa kanallee puush godha yoo maka jinni wayitu lakkabsu taatetti qaraasisaa waan ilmaan fi jaartisa jibisoo jiraatetti qaraasisaa akka gara ilmaan isaa deebu godha mungkin namni osoo fayyada ta'u dhukkubsatu mala bara namni tokko tokko quraanatti qaraan jinni faa ta'u mala waatti godhuuf mala wallahi dhuguma isinitti hima namni lafaa kee akkatti xaraarratee ilmaan afur irraa afanaggaxee bosonatti hin galu dhugaa isinitti hima haalli amma isaan godhatan kun ana fayyaanatti hin fakkaatu akka dhuunfaa kiyyatti waa jara mal yaadda warri naan jettani kanaafi biyya keessa jira sheekota itti waama laala itti qaraasisa mungkin yoo shayxaanni faadha maaltu beeka yoo beerri faa akka lakkuu irraa ganna qofaa itti godhate maaltu beeka safira dhalaa zamana kana hin beektan walitti buutu dhuguma isinitti hima jechuudhumaafi yoo kun hunduu hin danda'amu taate yoo rabbi riskii jaraa walitti ayni walitti isinii qoode dhumee ka jedhu taate wanni hin danda'amne taate mootu warri kanaadaa karaa itti maatiin kun mirga qabu irratti informationii nuu kennaa irratti hojjannaa jechuudha. Kanuma galatooma ulfaadhaa guyyaa gaarii qabaadhaa. Asli galatoomi dhugaa yeroo fudhattee saajee ganaa baay'ee rakkattee maal jechuu waan kana walitti fiduuf galatoomi hundi keessan ulfaadhaa yaa'u atis ordofaa atis mubaarakis waltaama ordofaati dubbiin akka hin babal'anne gochuun barbaachisaadha galatoomi ulfaadhatillee. Omaara kun ana maalilleen saahibaa siifulleen saahibaa zaakilleen saahibaa biyya kana wajji turre abdulillee saahibaa ijoollee safaraatillee anaaf abdulii wama takka rakkoon hin jiru zaakilleen hiriyyaa kiyyaa
ومتك وجولين سبونسر قوته أنا وجه بيس ده وما ركون إنجير جار اللي وري أبان الموتيفات الملك خنيجا بيس ناتشو ركون إنجير واندا دوين كورا يعني يرو باي كرا كذا ونمونو يا ترى جارتما دوكا ترى جاروهم بيكان كذا أم بكا كترو ترجموا دوان انتاري دوما ملتي ذاك في عبد الله إم بيكان جارون وارفا وول بينا وانتا يفرقون كم عندبين عندهم سيون أجنّي أمبر بعدهم ديده سيركي ما كاسو إذا جاروهم بيكاني وتشوفاني ديباني وراني أرام نورا كون إنجيرو ربي كيري أقولوا بق أورث ها كذا فرطنا يسون كذا نوكلا توما سكنتا برات جيرا أشيله مفيان الله Asli, أوه akka booda ungoo tamsiilan jinikki nette gruppii godha nama maraasa irra jirutti dabala. إيه Yookiin akkasitti dubbadha jechuun amma osuma dubbannee baanee namni addaan faca'a egarii waan san hin dubbatu sooshaal miidiyaan nutti deebi'anii. Hunda warra jiru I think kamadda tibi kaadde Rashida yoo taate malee kaawwan irra hedduu hin qabaa walitti isin fida rakkoon hin jiru anu walitti isin fida. Akkasitti ilaaluu qabna jechuudha barbaade tammoo dubbannee yoo gabbaanee isillee illee yoo gaddeebi'an gaarii waan hin taaneef asuma martu itti yaadaati bakka takka dhufaati akkas sirreessaa jechuu barbaade akkasii walitti dhufnee sirreessuu qabna. لا أنا وني مثلا وني أنا هسه انجرو إلو إسنيلة ياو وني ميديا كوني سمرت دقة موان تأفي أمانة نندقتنا أنا وني إما يسا أسبورو سيهاسه انجرو كليل ناس وينه نبيتني akkuma isin injadhe yaa yeroo tokko tokko haasawuun goma jiruudha haala jiru wal hubachiisuun haala jiruudha waan ta'eefan haasa'ee dhimma ilmaaniitii waan ilmaan kiyyaa ammas yoo of duuba deebi'e ani waan ilmaan kiyyaa haasa'uudha of duuba hin deebi'u haga ammoo haalli ilmaan kiyyaa naasirratetti ammoo takka wanni